ودوبكني أكلبوكو سجالتو ودوبكني أكلبوكو سجالتو أكم جرتو دعوتوتا تلفزيوني OBS يرون كن يرو براتوني قبطي ساني تبراني بفهمني غرا ماتي ساني تي غلاني دا كان مرتون داودان من برمسا چرونتا جرين هيل جدامو كان مغالا أداما كيساتي أرغمو سرنا إبا براتوتا من برمسيچا أكا هردوفنو نو أفيريرا nutis affeerraa isaanii kabanyee kunoo asitti argamneerra. Sirna eebbaa kanarraa maal baranna laata? Yookiin muuxannoo maalii irraa arganna laata? Waliin haa hordofnu na faana bu'aa. kabajamtoota barattoota eebbifamtoota mana barumsaa keenyaa akkasuma kabajamtoota maatii barattootaa fi barattoota keenya hundaa baga nagaan dhuftan baga nagaan guyyaa har'aa geessan isin jechuu barbaanna. የተከበራችሁ ወላጆች ተማሪዎች እንዲሁም ተመራቂ ተማሪዎች እንኳን ለዛሬው ቀን አደረሳችሁ እያልን ፕሮግራማችን የምናስተዋውቅ ይሆናል። ሰገንታሌን ኬኛ ኤባን ኤገለማ ኩኒስ barattoota eebbaaf filatamanii Batin nagaa, jolen nagaa, nagaa, erumti nagaa, fuda nagaa, dan nagaa, ren nagaa, yawak nugis, Yes. Alala, this, alagan, this, odatai, this, pribas, this, prambon, this, godatai, this, itijig, this, biyaeg, this, hinkenin, this, hayutai, this, biyabulch, this, keransatai, this, irrabuy, this, abad. of course. Wakni nagan bolcha nagan abulch. Abulch. Wakni nagan bolcha nagan aolch. Aolch. Wakni soreno arop. Arop. Robalakan agaw. Agaw. Piya tenya ni aiti. Ait. Itu awbas. Awbas. Dololo gakunu ayas. Ayas. Kebonggoran aolch. Aolch. Pina kabugati no abas. Abas. Lupa kati tinggom. Agam sak. Arab ni karang. Ariwak. Wakni na robe. Lakti na mak. Le. Kesummoota keenya akkasumas diikoo dogongora qabdan waytii eebbifamu harka dhahuun hin barbaachisu. Ofitti dibamalee akkan dhaan.
ፈማራ ኦብሴ ዳቦ እየተቆረሰ ነው። እስቲ ይህ ዳቦ ሲቆረስ ሞራል ይጠይቃል። እስቲ ሞራል ስጧቸው። Thank you so much. Kanattaan Sudaan waliin dubbiin afaan Ingiliffaatiin diyaaloogin ni dhiyaata. Barattuu Rimaansii fi barattuu Maakiliitiin gara waltajjii taamilee nuu simadhaani barattoota eebbifamtootadha. My name is Rimas. What's your name? Hello, Rimas. My name is Makli. How are you? I am good. How are you? Good. What language do you speak? I speak Amharic. Where do you come from? I come from Adama. Are you a boy or a girl? I am a girl. What time is it? It is 7 o'clock. Nice to meet you. Nice to meet you too. Go away. Come again. Thank you, listening. kabajamtoota keessummoota keenya itti gaafatamtoota dhaabbilee adda addaa hojjettoota mootummaa bakka bu'oota waajjira barnootaa fi itti gaafatamtoota dhaabbilee garaagaraa asitti argamtan hawaasa mana barumsa Ciroontaa Green Hill baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Barnoonni madda qaroominaa fi guddinaati. Kana hundumtuu ni beeku. Yeroo ammaa kana sababa barnootaatiin addunyaan gara tokkootti dhuftee jirti. Kanaaf barnoonni bu'uura ta'e kana jabeessanii daa'imman dhaloota qaruun barsiisuun dirqama. Manni barumsaa keenya lammii beekumsaa fi amala gaarii qabu horachuuf hojii baruuf barsiisuu kan eegale bara 2002 yoo ta'u yeroo sanitti ijoollee 70 fi hojjettoota 12 mana barumsa keessa turan. Yeroo ammaa kana barattoonni 450 fi hojjettoonni 35 mana barumsa keenya irratti hojii irra jiru. Sadarkaa barnoota hojjettoota keenyaa yoo ilaallu KG diploomaan 9, diploomaa TTC 3, digirii 14, maastersii 3 mana barumsa keenyaatti hojjechaa jiran. Haalli baruuf barsiisuu fooyya'aa kan dhufe yoo ta'u barattoonni keenya dorgomaa ta'anii qabxii gaarii galmeessaa jiru. Manni barumsaa keenya narsarii hanga kutaa 8ffaa afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin kan barsiisu yoo ta'u manni barnootaa keenya har'a guyyaa maatii qofa osoo hin taane daa'imman bor guddatanii biyya kana dhaalan injiinara, saayintistii, dooktara hoogganaa kan ta'an waggaa 3 oolmaa daa'immanii barachaa kan turan ni eebbisiisa. Dhumarrattis barattoonni barnoota isaaniitiin qabxii olaanaa galmeessan barsiisonni modeela ta'an akkasumas hirmaannaa olaanaa maatiin taasisan har'a isin fuulduratti kan badhaafaman ta'a. Barri barnootaa dhufu kan guddinaa, badhaadhinaa fi kan barattoonni qabxii gaarii itti fidan kan dhaga'anuuf haa ta'u galatoomaa horaa bulaa ulfaadha. Norman
eebbifamtoonni akkam warri maatii hundumtuu nagayaa. Ilmaan harmee kootii, ilmaan biyya kiyya baga nagaanaa taatan anillee nagayaa, baga nagaanaa taatan anillee nagayaa. Barsiisaa barsiisaa yaa abbaa beekumsaa, yaa abbaa barataa si jiruu nu ibsa. Ati mee barsiisaa dhugaa nurraa qabda, ifaajjii nuuf gootetti akkamiin dhugaa dhabda. Jettee kaatee nu barsiistee qubee, harka keenya qabdee nu qabsiistee kobbee. Tokko lama jettee nutti himte lakkoomsa, har'a akkamittan olmaa kan kee dhoksa. Amala koo kan hin mijanne jeeqaaf dadhabsiisa, hundaanaaf dandeettee gorsaa na barsiisa. Waa'een kee galaana kam jedheen kam dhiisa barsiisa. Sammuu koo qoruudhaaf halkanii fi guyyaa na faana ifaajjee, jireenya ifaadhaaf carraa kan nuuf laatte, kaayyoo isa boruuf daandii kan nuuf ijaarte, addunyaa dukkanooftuu beekumsaan ibsite. Anoo jechan siif dhabe galatoomi barsiisa. I appreciate this golden chance. When my teachers come to school, they look fresh in the cool, with stacks of book in hand. They take us through a magic land. Their words fall like a sun's ray, who teaches to make us a great one day. Because of you, I have a future. Because of teacher, we have a future. Thank you, my teacher. Thank you, my teacher. Maatiin hin dagatamu. Barataan cimeetoo tokkoffaa yoo bahu, maatiidha sababni hin irraanfatinaa kana tahu. Aayyoo fi abboon yoo mana barumsaa nu ergan, dibanii uffisanii guyyuu waa'ee keenya yaadan. Dibanii uffisanii guyyuu waa'ee keenya yaadan. Nyaataa dhugaatii keenyaafis inuma yaadda'an. Aayyoo fi abboo maaliif yaaddoftanii? Ifaajjii keessan kanaaf bu'aa hin dhabdanii. Ifaajjii keessan kanaaf bu'aa hin dhabdanii. Waan na dhageeffattaniif galata argadha. Anammoo nan irraanfatinaa. Maqaan koo Iftuu Mahmud Amaanidha. Guddaa galatoomaa. Thank you for listening. Thank you. Mata duree walaloo kiyyaa ilma xiqqaa warra gursee. Wayi daa'imummaa koo warri maatii kootii lafa gurguratu, warri ollaa kootii xaafii dhaqotatu, bara baraan ta'ee numarraa bitatu, callaa lafa keenyaa hedduu irraa argatu. Gorseetiin dhoowwadhee abbaa fi haadha koo, maal rakkatti jechuun na didan gorsa koo. Lakkii ni gaabbitu falmadhe kophaa koo, hin ta'u naan je'e keessaa hoo abbaan koo. Laga gama ture iddoo qonna isaanii, walii mallatteessan hunda xumuranii, fudhachuuf deemanii maallaqa isaanii, fudhachuuf deemanii maallaqa isaanii. Isaan duukaa dhaqee nan dhoowwatannaani, laga guddaa jalaa na jalaa sokkanii, laga kana ce'uuf ani xiqqaadha humnaani. Bishaan kun guddaadha dalgatti kan yaa'u, riqicha hin qabu eessarraa naa ce'u, riqicha hin qabu eessarraa naa ce'u. Waan na dhageeffataniif guddaa galatoomaa. Nageenya jiraannaan wanta mara jira, barataan baratee nagaa ta'ee gala, qonnaan bulaan qotee callaasaa hammaadha, barsiisaan barsiisee barattoota qara, daldalaan daldalee bu'aa isaa madaala. Kanaafuu nageenyi wanta hunda caala.
nageenya haa eegnu hundumtuu adaraa nageenya haa eegnu hundumtuu adaraa maalumaaf ollolaa namni keenya kun yoggaan waltaane jiraata guddinni lolli bu'aan qabu mariitu nuuf fala rakkoo marii furuun wanta hunda caala rakkoo marii furuun wanta hunda caala nuti isaa barannu maaloo tasgabboofnee biyya teenya tanas kan waliinii goonee qabeenyi biyya koo nama hunda quubsa namni maaliif garuu dhiiga walii jigsa abbootiin aangootis maaloo nagaa tiksa nuyi lilli har'aa firii isa boruu haalaan nu kunuunsa isa biyya diigus maaloo nurraa gorsa aarii soo qabaate suuta tasgabbeessa dhaloota egeree faala nuuf mijeessa dhaloota egeree faala nuuf mijeessa yoo waaqayyoon jedhee nutu qulqulleessa yoo waaqayyoon jedhee nutu qulqulleessa biyya teenya duruu waaqni illee ni eega dhugaa tana immoo xiqqaa guddaatu beeka yoggaan of eegne waaqayyoon nu eega tuni dhugaa ta'uu namni martuu beeka dubbii biyya tana haalaan irraa fuudha aadaa teenya kalee haadeeffannu duudha aadaa teenya kalee haadeeffannu duudha nageenyaan jalqabee nageenyaan xumure dhiifama naaf godha xinnoo irran ture erga yaaduu qabee guyyaanis bubbule hanganuman jedha yaada gootu mure hanganuman jedha yaada gootu mure barsiisaa jiraadha isin galatooma sammuun barattoota isiniin misooma nu walumaan taartu galgalaa ganama isintu guddisa sammuu ilma namaa saayinsii hawaasaaf saayinsii uumamaa isin haa eebbisu waaqni dhala uumaa isin haa eebbisu waaqni dhala uumaa isinis jiraadha maatiin barattoota baay'ee galatooma isin barnuuf goota barsiisaa gargaara martuu yeroo maraa dhaamsa koo qabadha hundinuu adaraa dhaamsa koo qabadha hundinuu adaraa nageenyi jiraannaan martuu waltaana walaloo barreessan barataa olaanaa hundumtuu argadha kabajaaf ulfina barataa barsiisaaf maatiin galatooma barataa barsiisaaf maatiin galatooma maatiin koos jiraadha abbaa fi haati koo isintu guddisee ana ishee xiqqoo abdiin koo isinii guyyaa gaafa rakkoo oolmaa nan kaffalaa anis gaafa tokko oolmaa nan kaffalaa anis gaafa tokko yaada ilmaan namaa rabbitu milkeessa isinis maatiin koo haalaan na jabeessa harmee toosiifiyee abbaa koo gosaa harmee toosiifiyee abbaa koo gosaa waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Iole
mormi itti fayyadami qulqulleessii uumi anis jira himi Dr. Mahammadii fi Sheekh Bakarii Saabaloo hayyuu babbeekamoo ilmaan afran qalloo seenaa keessatti boonsee Oromiyaa qalloo Oromiyaa bal'oo. Barsiisaa dhageeyyaa mucaa dhagee obboleessaa wanta lammiif tolu waan nama jabeessaa galata barsiisaan al tokko odeessaa galata barsiisaan al tokko odeessaa inni abbaa beekumsaa abbaa qalamaati wiirtuu qaroominaa kan dhala namaati isatu nurraa saaqee dukkana guyyaati maarree barsiisaanis gooticha biyyaati maarree barsiisaanis gooticha biyyaati aabaa caadaa jedhee qubeerraa jalqabee halkanii fi guyyaa yeroo isaatti dhabee hawaasa wallaalaa mataasaa ol qabee yoom doofummaa hawaasatti ilaalee dhiise kallattii hundaanuu ummata barsiisee daandii qaroominaa itti agarsiise daandii qaroominaa itti agarsiise bu'aa bahii cehee deemee halkan waarii wallaalatti duulee uumee lammii gaarii kan akka doktaraa kan akka piroofeesaraa saayintistiidhaa fi warreen injineraa hunda isaa oomishee guutee bakka maraa irra kaayabdii kan lammii fadaraa irra kaayabdii kan lammii fadaraa waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Congratulations, hundumti keessanii eebbifamoo keenya baagatti keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifati ulfata jireenya daatama Ifati ulfata jireenya daatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoo martuu ogeessa waadama eebbifamoo martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fira fiyoolanii Baga gammadanii Lammi keessa Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Beektotaa fi hayyuu Baga gammadanii Akkuma kaakayyuu Baga gammadanii Eebbifamoo martuu Baga gammadanii Baga gammadanii. Olibaan badhaafnaa haamilee nu kennaa fi ooliidha sadarkaa sadaffaarra. Gammachuun keessanii gammachuun keessanii. ከሆልም አንደኛ የወጣችው እሷ ነች። እንግዲህ ግሪንን እየመራች ነው። mana barumsaa kana mana bareedaa ilmaan akka abbaatti akka haadhaatti jala deemee nu caalaa kunuunsee sadarkaa kanaan ga'e duraan dursee haa galatoomanii maqaa uummata kanaatiin galateeffachuun barbaada. Koompitara lama bitee mana barumsaa kana kennuuf waadaa ni gala. ዋው የሁላችሁ እንግዲህ ሾሮንታ mana gaarii mana haadhaaf abbaa caalaa ijoollee keenya. Hooggansi isaanillee hooggansa olaanaa hooggansa namatti tolu kan yaada abbootiin ilmaanii yoo dhufe itti kennu namarraa fudhatan
waan jedhaniin koomentii kenname namarraa fudhatanii yoo basan hojiirra oolchan barsiiftonni isaanis baay'ee jajjaboo baay'ee hayyoota gurdaa kan nama gammachiisanii gammachuu kanarraanis kan ka'eedha koompitara lama irra deebi'ee itti qaata yunnu fuulduratti daran kana caalaa immoo ሞራል እባካችሁ ሞራል ስጡልኝ እባካችሁ ሞራል Baga gammadde mee maqaa keetii fi kutaa keessa barattu natti. Duraan dursee maqaan koo Iftuu Mahmud Amaan jedhama. Kutaa 8ffaa Afaan Oromoo barumsa Jiroontaa Giriin Hiilaan dhufe. Irra deddeebitee badhaafamaa turte maal fa'iin badhaafame? Jalqaba kutaa keessaa tokkoffaa bahuudhaan badhaafame. Lammaffaa irratti immoo amalaan mana barumsaa turraan badhaafame. Kan biraa immoo barsiisaa herreegaatu barnoota herreegaa seemistee duraatii fi seemistee ittaanullee dhibba waan fideef badhaafame. Inni sadaffaa immoo oolii akka mana barumsaatti tokkoffaan ba'een meedaaliyaa kanaan badhaafame. Kana hunda badhaafamuu keetii fi gargaarsa akkamiisii godhameeti? Ati immoo maal gooteeti? Cimee qo'atu kootii fi sirnaan barumsa hordofuu kootii gama biraatiin immoo abbaa kiyyaa fi haati kiyya yeroo hundumaa na bira dhaabbatanii wanta tokko isonatti na hambisiin kitaabolee adda addaa naaf guutanii akkasumas wanta fedhii kiyyaa wanta barumsa irratti na deeggaruu danda'u naaf guutuu isaaniitu kuni gahee isaaniiti jechuudha. Kanaafuyyuu abbaa fi haadha koo galateeffachuun barbaada. Kunis bu'aa keessanii jechuun barbaada jechuudha. Gama mana barumsaatiin wanti isinii guutame wanti isinii hin guutamin fakkeenyaaf sadarkaa kanarraa akka geessu wanti si gargaare maal fa'a? Gama barumsaatiin manni barumsaa koo olmaarraa kaasee hamma kutaa 8 tasummattiin baradhee akka mana kootti ilaaluun nan danda'ama. Barsiisonni achi keessa jiran deeggarsa guddaa naaf taasisanii akkasumas daree keessattis dareen alatti barsiisonni deeggarsa guddaa nuuf gochaa turanii. Kanaafuyyuu barattoonni biroos mana barumsaa keenya keessa jiranis ta'ee mana barumsaa biraa jiran akka kiyyaa kanatti bakka guddaa ga'uudhaaf yoo barbaadan amala gaarii agarsiisuu fi akkasumas barumsa isaanii sirriitti hordofuun akka qaban himuun barbaada. Kan biraa immoo manni barumsaa koo iddoo guddaa kan qabuu fi baay'ee kan na gargaaree fi na bira dhaabbateedha akkasuma. Kanaafuu isas galateeffachuun barbaada. Galatoomi ammallee jabaadhu guddadhu. Baga gammaddanii abbaa Iftuu. Baga walumaan gammanne. Gargaarsi maatii kootii gahee guddaa qaba. Gargaarsa mana barumsaa irratti dabalatee jetteetti kuni dhugaadha. Iftuu maaltu asiin gahe? Karooran qo'atti. Ijoolleen kiyya guutumaan isaaniiyyuu akkuma isii kana kaawwan illee warri mana kanaa bayanii amma gara kutaa 10 kan fattanaman jiru. Warri isii dura jiruun ijoolleen lakkuleen lama jira. Isaan sunis akkanuma ciccimoodha. Isaan ijoolleen kiyya hundumtuu alan beekan garas eessa garasiin hin jiru. Galan boqatan qo'annaa isaaniiti. Qo'atan yoo taphas gibbuma keessa taphatan gibbuma keessa taphatu garas gamana jechuun hin jiru. Inni kaan immoo xiqqaan guddicha gaafata. Inni xiqqaan immoo isii gaafata. Itiin immoo obboleeyyan kan dura jiran hin jiru. Isaan san akka barsiisatitti itti gargaaramti isaan sanittis. Isaan ufii isaaniiyyuu akka barsiisatitti kan ammoo kallattii kaa'eefii jiraanis kallattii kenneerra akka maatiitti teennee mari'anne ati isii gadi abdiisan isii gadi jira isiin abdiisa barsiisa akka taate isii gaditti immoo abdiisan immoo iyyuu badhaatu ol jira badhaatuuf immoo abdiisan akka barataa ta'e. Badhaatuun immoo iyyuu badhaatuu fi falmataan abdiisaan akka barsiisaa isaanii ta'e mari'anneet kana marii mirkaneeffanne qo'annaa isaaniillee haala kanaan qo'atu tokkummaa qabu tokkummaa isaaniitiin waa waliin jennu waan nu jennu maatiin jedhu hin dhaga'u ufii isaanis wal dhaga'u isaan waan biraan beekan waa'ee kitaaba isaanii waa'ee qo'annaa isaaniitiin ala kan. Iftuun barumsaan qofa miti kan ishiin badhaafamte irraa amalaan illee badhaafamteetti. As keessatti gaheen keessan maali? Maatiin keenya akkanuma. Amalli isaa haati isaanis ta'ee anis amalli keenyas akkanuma. Kuni garasumaa dhufeef. Gaariidha. Mana barumsichaallee badhaaftaniittu isin. Mana barumsaa kana dhuguma barumsa irratti gahee guddaa gumaacheetiif immoo amileedhumaaf badhaastan akkamitti ilaaltu mana barumsichaa hoo? Mana barumsichaati mucaa kana bichaami mucaa ijoolleen kiyya. Ijoolleen arma dura baaniiranii lama baaniiranii amma kutaa 10 mana kana gaafa 8 baanillee tokkoffaadhaan bayan. Asii gara mana biraattis gaafa galan akkasuma. Ka'umsi isaanii mana barumsaa kanatti tolchanii barsiisonni isaanii adabaan haala gaariidhaan ijoollee kiyya qabanii waan barsiisanii fi itti gammada mana barumsichaa jechuudha. Manni barumsichaa baay'ee waan isin jettan maatiin dhufee wanni akkanaa maal ta'e maaltuuf kun kan ta'e maaliif kun ta'e yoo jennee gaafannu hin dhageeffatan. Keessattuu an amma fakki ijoollee gizee tokko as baratu lakkulees qaba.
ijoolleen kun himla kulema jechuun danda'ama artuuyyuu ijoollee kana gaafa kaffaltiin isaa guyyaa lama dabre maaliif kaffaltiin hin dhufne jedhaniitu ijoolleetti akka hin dubbanne naaf bilbila hamileen ijoollee waan kaffaltii fi waan kan akka waliin dhageenye warri kun hin dhageeffatu waan nu jenneen kana hin fudhatu ammas barsiisaa cimaa kaffaltiin nurratti dabalaati barsiisaa cimaa asitti akka qaxaramu godha kaffaltiin nurratti dabala daarektaras ta'ee hooggantoota mana barumsaatiin ofii kiyyaayyuu dubbadhee fudhatan akkasuma jecha barsiisota ciccimoo dabalanii qaxaranii manni barumsichaa kanaaf jaaladhaani fakkeessuudhaan odoon ta'in itti xiqqaatayyu kanaaf laphee makiyyarraayyee mana barumsichaa jaaladheeti kana jedhe. Ulfaadhaa egaa isinillee maatiin ijoolleen keessanillee fakkeenya gaarii taatu warra biraatiif waan ta'eef baga gammaddan isin jedha irra deebi'ee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Ulfaadhaa isinillee nu jiraadhaa. Miidiyaa kun miidiyaa kenna har'a isaa isin arguu kiyyaafuu gammachuudha guddatunatti dhagame nu jiraadhaa isinillee guddadhaa isin cinaa jirra. Inni xiqqaanis inni guddaanis barumsa isinirra kennamu ni hordofna ulfaadhaa nagaa nu ta'a. Fayyaa ta'a nagaan gala. Meetu maqaa keenyatti kutaa kee wajjin? Oliyaad Tajuddin jedhama. Kutaan koo lama afaan Oromoo A. Tokkoffaa baate? Tokkoffaa. Atoo maqaa kee? Naahilii Tajuddin. Kutaa keessa? Kutaa ja'affaa afaan Oromoo mana barumsaa Chiroontaa Giriinii Hiilirraa. Isinoo maqaa keessan natti haadha isaanii natti fakkaatu? Mardiyyaa Muhammad Hussein. Haadha ijoollee kanaati? Haadha ijoollee kanaati. Gaarii dhagaa. Mee sirraan calqaba. Ati akkamitti tokkoffaa baate? Akkamitti qo'atteeti? Gargaarsa akkamii godhame? Maatiin hammam si gargaare? Manni barumsaa hammam si gargaare? Tokkoffaa akka baatu walumaa galatti maaltu si gargaare? Qo'achuu kootiif karoora baafadhee. Akkamitti qo'attame? Karoora akkamitti baafatte? Yeroo akkamii qo'attaa? Yeroo akkamii taphattaa? Karoorri kee akkami? Yeroo sa'aatii lama nan qo'adhaa achii booda taphadhaa ammas nan qo'adhaa gizee gargaaras nan qo'adhaa nan rafa. Mi'a too? Anis akkuma isaa karoora baafadheen qo'adhaa. Yeroo maatii gargaaruu fi yeroo itti bohaaruu fi yeroo itti qo'adhullee adda baaseetiin qo'adhaa. Isin obbolaa lamaanidha. Innis kutaa lammaffaadha tokkoffaa ba'ee atis kutaa ja'affaadha tokkoffaa baatee akkamitti wal gargaartu? Waan isa dhibeefaa akkas na gaafatee itti qo'achiisuu hin danda'a garuu kutuma tokko keessa ta'ee garagaratti qo'anna. Waan wal dhibee wal gargaaraa akkasitti qo'anna. Ati hoggaa shubbistullee si argeera. Shubbisaallee turte barumsa keetiin illee cimtuudha. Waan lama akkasitti wal duukaa oofuu ni danda'ama. Homaa si rakkisu? Homaa na rakkisu barnoota ittiin qo'adha garuu shubbisaaf barsiiftonni asitti shaakala nu gochisiisaa turanii kanaaf isallee baradheen gochuu danda'e. Kanaaf dandeettii adda addaayyuu cimsachuu ni danda'amaa jechuudha yeroo wal fakkaatu keessatti. Galatoomi ammallee baga gammaddan isiniin jedha isin lamaan iyyuu mee isin immoo haadha isaaniiti amala ijoollee keessanii sadarkaa kanarra gahuu isaaniitiif maaltu isaan gargaare? Tokkoffaa anis abbas taanee duuba jirra wanti isaan rakkatan maraa qopheessinee sa'aatii karoora qo'attanii fi yeroo nu gargaartan yeroo taphattanillee addaan baasaa jenneen wanti isaan galees ni hordofna. Akkasumatti barsiistonni sirrii duukaa buutee yoo isaan irra jeeqan nutti himti nuu bilbiltii rakkoo amala akkanaa jijjiiranii jettee nutti himti. Kanuma kanaan namni maraa hordofne isaanis itti yaadanii sammuu isaaniitis rabbii uumamaan kennee fi haaluma bareedatti jiran. Ulfaadhaa galatooma. Egaa daa'ima hordofuun hammam akka inni daa'ima cimsu isinillee bartaniitu waan ta'eef isin barsiisuun hin barbaachisu. Isinirraa garuu warri kaan waan guddaa barachuu qabu. Barattoonni kunniin dandeettii garaa qabu. Kutaa garaa jiraatanii lamaan isaaniiyyuu wal gargaaranii tokkoffaa ba'uun waan gaariidha. Ammallee akkanumatti akka itti fufsiiftan isiniin jenna. Ulfaadhaa baga gammaddanii isiniin jedha irra deebi'ee. Mee maqaa keessan natti himaa baga gammaddanis? Baga walumaan gammanne maqaan kiyya Gosaa Baalchan jedhama. Mucaan keessanii kutaa arfaffaa keessaa lammaffaa ba'eera. Maal mee akkamitti qabdaniiti akka inni sadarkaa kanarra gahu kan gootu? Ordoffii taasisuudha. Waan inni barate san immoo ilaaluudha guyyaa guyyaadhaan ilaaluudha maal akka barate gaafachaa turre yeroo gaafannu immoo nutti himaa waan isa rakkises immoo nu gaafata. Waan sirreeffamuu qabus barsiisota wajjin mari'achaa turre kanarraa kan ka'e olaanaan
sadarkaa duraan turerraa sadarkaa isaa fooyyeffatee bara barnootaa 2015 kana keessatti kutaa afuraffaa afaan Oromoo irraa sadarkaa lammaffaatti ol siqee jira jechuudha. Haalli qabiinsa mana barumsaa kana akkamimee maal fooyyessuu qabaa maaliin cimaa deettanii? Okay. Manni barumsichaa barattoota qabu wajjin wal qabatee maatii barataatiin wal dubbisuu wajjin wal qabatee yeroo rakkoon uumamee fi wanti barnoota irratti gufuu ta'uu danda'u barataa jidduutti uumame battalatti maatii wajjin wal arganii maatii waliin marii taasisuudhaan furmaata kaa'aa deemuun barataan sammuun isaa akka cimuu fi waan asitti barate kana akka qabachaa deemu gochuu keessatti mana barumsaa gahee guddaa taphachaa jirudha. Inni biraa naamusa adda addaa illee kan sadarkaa maatiittis ilaalamuu qabu yoo kan jiraatu ta'e maatiitti bilbiluudhaan maatii wajjiniin marii gaggeessuudhaan barataan kun toora gaarii irratti akka deemu gochuu keessatti waan danda'an maraan barattoonni akka fuulduratti ba'anii fi wal dorgommii cimaa keessa akka galan mana barumsaa taasisaa jirudha jechuudha manni barumsichaa. Baga gammadde. Tole baga waliin gammanne. Mee maqaa keetii fi kutaa barsiiftu akkasumas barumsa barsiiftu. Maqaan koo barsiisaa Toleeraa Amanteen jedhama. Kanan barsiisu gosa barnoota herregaadha. Manni barumsaa Chiroontaa Giriiniil kan jedhamudha. Kutaa 5-8 herregan barsiisa. Badhaafamtee taarraa gaafa ati badhaafamtullee barattoonni hamilee guddaa sii kennaatii turanii maalinni citiinsaa jetteetoo yaaddaa? Citiinsaa waan kan biraa miti. Yeroo koo guutuu aarsaa godhee akkasumas yeroo koo alatti barattoota kanaaf akkaataa itti barattoota kanaaf galuu danda'uun akkamitti barataa kanaaf barnoonni ifuu danda'a kan jedhu karaa mijataa barataa kanaaf galuu danda'uun seerchi godhee barataa kanaaf yeroo hundumaa jechuudha yeroo koo guutuu yeroo koo alatti illee yeroo barnootaa alatti guyyaa sanbata xiqqaasa jedhamu irratti waamee barattoota kana deddeebi'ee hubachiisuudhaan akkasumas yeroo koo guutuu kennuufiidhaan barattoonni akka gaariitti akka barnoota hubatan gochuudhaanidha jechuudha. Barattoota ati barsiifte keessaa barattoonni dhufanii asitti badhaafaman jiru. Barattoonni qabxii giddu galeessaa qaban immoo ni jiru. Qabxii gadaanaallee warri qabaatan ni jiraatu waan ta'eef keessattuu warra qabxii giddu galeessaa fi qabxii gadaanaa qaban gara qabxii olaanaatti akka isaan dhufanii muuxannoo barsiisuu qabdurraa maal gorsita? Maal raawwatan? Okay, baay'ee gaariidha. Barattoonni qabxii giddu galeessaa irra jiranii gara barattoota qabxii olaanaa fidaniitti siquudhaaf tokko muuxannoo barattoonni warri sadarkaa gaarii irra jiran kan warri qabxii olaanaa fidan kun akkamittiin hordofii isaan barsiisaa wajjin godhan akkamiidha manatti wantoota isaan godhan barattoota kana wajjiniin kominikeet gochuudhaan barattoota kanarraa tokko yaada akka fudhatan nan barbaada. Lammaffaa immoo yeroo isaanii osoo hin qusatin yeroo isaanii dubbisuudhaan akka dabarsanii jechuudha. Barnoota qo'achuudha. Lammaffaa barnoota kana erga qo'atanii booddee keessa deddeebiin ilaalanii barattoota warra kan biraadhaan muuxannoo fudhachuudhaan barattoota warra barumsa sirriitti hojjetan akkamittiin hojjette maal gooteeti akkamittiin gara kanatti dhufte jechuudhaan yeroo isaanii guutummaa guututti yoo fayyadaman sammuun nama kamiyyuu wal qixxee waan ta'eef akkuma barattoota kamiillee sadarkaa kamirra gaanii badhaafamuu ta'uu ni danda'u jedhee yaada. Herrega kana yeroo baay'ee barattoonni ni sodaatu. Herregni barumsa sodaatamuudha dhuguma ulfaataadha. Barnoonni herregaa akka yaadutti akka nama geemii taphatuuti jedhee yaada. Daawwattoota keenya obsee Daawit ni beektu jedhee tana mana. Ishii maqaan keetii fi hojiin kee maalinni eessa barsiiftaa kutaa meeqa barsiiftaa maal barsiiftaa jedhee gaafachuun nan barbaachisu. Obsee Daawit televezyiinii OBS irratti afaan Oromoo barsiiftuudha. As mana barumsaa kanattis afaan Oromooti kan ishiin barsiiftu dabalataanis daariktara ittaantuu mana barumsaa kanaati. Kanaaf obsee Daawit baga gammaddee siin jedha. Baga gammanni walumaan jedha. Egaa namoonni baay'een gaafina gaafatan keessa obseen mana barumsaa ishiitti akka televezyiinii OBS irratti barsiiftu sanatti barsiiftii naan jedhu. Akkasumatti barsiiftaa mana barumsaa kana keessatti. Eeyyeen waanuma asitti baratameen achirratti hojiirra oolche jedheetanii yaada. Maaliif waan hin baratin miti kaakanan achitti argisiisu hojiidhaani. Isuma asitti ijoollee daree keessatti gahoomsuuf itti fayyadamaa ture maluma sanadhani fudhadhee gara OBS dhufe jechuudha. Afaan Oromoo sirreessanii barreessuudhaaf maaltu akka barbaachisu yeroo baay'ee gaafa barsiiftu himaatii kanatti turte. Ammallee dabalataan barattoota keetti wanti dhaamtu barsiisota afaan Oromoo barsiisanitti illee wanti dhaamtu yoo jiraate. Daa'imman amma jiran yoo keessa seenu sirriitti ilaalame sirriitti daa'imman qubee barsiisaan osoo dogongoree illee kan sirreessanidha.
Kun jechuun manni barumsaa sun barsiisota ciccimoof buleeyyii qabateeti barsiisota qaxalee ta'aniin kan barsiisudha waan ta'eef qubeen nu biratti hin cabu. Narsariidha eegallee haga kutaa 8tti afaan lachuutinidha ka barsiisnu. Sana keessatti immoo ijoolleen qubee isaanii kana sirriitti bakka laafutti, bakka jabaatutti, bakka gabaabbatutti, bakka irra butamutti, bakka kamittuu qub guddeessa sirna tuqaalee eessatti fayyadamu akka qaban sirriitti kan barataa jiranidha. Dhaloota borii afaan jajallate kan itti dabarsinu osoo hin taane afaan sirriitti dubbatu yaada isaanii ergaa isaanii ittiin dabarfachuu danda'an waan barsiisaa jirruu fi qubee kana caccabuu akka hin qabne isaanuu irratti dhaadannoo mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaaf barattootni har'aa asitti badhaafaman barsiisota illee har'a badhaafaman yoo argitani barsiisotni herreega barsiisus qubeen cabsu. Barsiisaan saayinsii barsiisus qubeen cabsu akkasuma sabjektii gosa barnootaa kamuu kan barsiisu dura nuti qubee qorraan. Maalifi ulaagaan keenya inni jalqabaa fi inni dursaa nuti barsiisaa keenya ittiin qacarru dura akkuma bulchiinsaatti illee qubee isaa qorra jechuudha. Seenaa jireenya isaa wantoota jijjiiruu salphaa dura ergannii ofii isaatii seenaa sirriitti qubee guddeessa fayyadamee jechoota filatamuu fayyadamee sirna tuqaalee eegee yeroo inni barreessu qubee eegee isa sana erga madaalleen booda gara gosa barnoota yookaan isattiin eebbifameetiin bahee sanaa qoruutti deemna nuti. Kana jechuun immoo qubeedhaa fi afaan kanaa fi iddoo guddaa keenyaa fi irratti hojjechaa jiraachuu keenya kan agarsiisudha jechuudha. Kana fakkaata haalli mana barumsaa barsiisuu mana barumsaa keenya. Baay'ee gaariidha. Kuni warra biraatiif illee manneen barnoota birootiif illee fakkeenya guddaa kan ta'u jedhee tana mana. Atis mala afaan Oromoo ittiin barsiisanii warra sadarkaa dakaatii calqabanii kutaa 12 illee xumuranii darbaniis yuunivarsiitii illee ga'anii afaan Oromoo caccabsan akkamitti dakatti sirreessuun akka danda'amu qorattee ifa akka gootu abdiin qaba. Fayyaa ta'a baga gammaddan siniin jedha irra deebi'ee. Tolee galatoomaa sinillee ulfaadhaa waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif ulfaadhaa siniin jenna. Maqaan koo Muhammad Amin Jamaal jedhama. Dura taa'aa mana barumsa Cirumtaa Giriiniidis. Manni barumsaa keenya narsarii hanga kutaa 8 afaan Oromootiif afaan Amaaraatiin barsiisa. Haqa daa'imman waggaa 3f barnoota oolmaa daa'immanii barachaa turan xumuranii gara barumsa idileetti ce'aniiru. Isaan eebbifamanii warreen kunis kutaa 1-8 kan jiran dadhabbii bu'aa isaanii waggaa tokko yeroo itti argatanidha. Sababa kanaaf jecha barattoota qabxii olaanaa fidan badhaasaa turee akkasumas maatii tattaaffii cimaa taasisaa turan. Barsiisonni hunduyyuu cimoodha jechuu hin dandeenya. Garuu irra caalatti warreen yeroo isaanii hunda aarsaa godhanii dhaloota kana qaruu keessatti, dhaloota kana jijjiiruu keessatti, dhaloota boru biyya dhaalu kan uf beeku eenyummaa isaa beeku gochuu keessatti shoora olaanaa taphataa turan muraasa isaanii badhaasaa turre. Kanaaf dadhabbiin keenya inni waggaa haala gaariin bu'aa gaarii milkii gaariin goolamne jechuu hin dandeenya. Akka mana barumsaa keenyatti immoo wantoonni akka ciminaatti ilaallu barattoonni keenya hundumtuu qabxii gaariidhaan gara kutaa itti aanutti darbaniiru. Kun cimina guddaadha. Yeroo itti aanu kana sirriitti irratti hojjennee caalatti barattoonni keenya akka cimaa deeman waan beekuu qaban akka beekan beekumsa argachuu qaban akka argatanii fi bor dorgomaa ta'anii akka biyyaattis biyya isaanii tajaajiluu akka danda'an hojjechaa jira jechuudha. Manni barumsaa kun hanga kutaa meeqatti? በሰላም መጣችሁ እንኳን ተገናኘን እንኳን የልጆቹ ውጤት ለማየት 3 ዓመት ሙሉ የለፉትና የደከማችሁበትን ዛሬ የምናየው 35 ህፃናት የሚመረቁበት ቀን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት ፈልጋለሁ። ትምህርት የእድገትና የስልጣኔ ምንጭ መሆኑ ሁሉም አፍሪ jechuun waggoota kurnan darban walitti aansine barataan tokkoon kufne. Kana jechuun reettiin darbiinsaa barattoota keenya kutaa 8ffaa yookaan qormaata ministirii 100%dha jechuudha. Kun ragaadhaan kan deeggaramee fi kan waajjirri barnootaas beeku qorumsa akka naannootti qorataman hundumti isaanii parsantii 100 kan darbanii bara kanas yeroo 11ffaaf qorsiisneerra already barattoota 22 isaanis akkasuma bu'aa gaarii fidaniit ni darbu jennee yaadna. Hamma ammaatti kanaaf reettiin darbiinsa isaanii parsantii 100 jechuudha. Filattanii fudhattumoo barattootumaas dhufanidha bifa addaatiin barsiiftumoo akkamitti bu'aa kana argachuu dandeessan?
Bu'aa kanaa fi sababni guddaan hojiidhuma barsiisaa fi maatii wajjin taanee hojjennudha. Ijoollee kana keessattuu ijoollee jalqaba irraa kaasnee yeroon akka hin qisaasofne gooneeti kan irratti hojjennu. Yeroon akka tasaa sababa addaatiin dhibeedhaan barsiisan hafee yoo qisaasa'e illee akka kompenseet ta'u akka bakka bu'u goona. Yeroon barnootaa hin gubatu jechuudha. Irra deddeebi'anii akka shaakalanis taasisna. Kutaa 8ffaa immoo leenjii addaa deeggarsa addaa tiitooriyaalii addaas kenninaaf. Waggaa guutuu sanbata xinnaa ganamaa kaasnee hanga sa'a 6tti dabalataan isa torbaan tokko barachaa turan san akka shaakalan haala gaafitiin barsiisonni akka shaakalsiisan gaafilee adda addaa baasanii akka hojjechiisan taasisna. Kun akka isaan sirriitti qophaa'anii fi qormaata isaanii irratti milkaa'inaan akka darban taasiseera. Inni biraa maatii wajjin sirriitti kominikeetii goona wal dubbisaa deemnaa. Maatiileen akka hordofu manatti ijoolleen sagantaadhaan akka qoratan nu biratti silaa nutu to'ata. Mana yoo galanis sagantaa baafatanii haala sagantaa saniitiin akka qo'atan akka dubbisan ni taasisna. Sababuma saniif jenneetu maatiiwwan hojii kana keessatti shoora olaanaa godhan jajjabeessuuf warra kaanillee fakkeenya akka ta'an akkuma silaa argaa turtan badhaasaa ture jechuudha. Barattoota naamusa gaarii qaban badhaasaatii turtan. Barattoota akkasii madaaltanii gara kanatti fiddanii too badhaasuu kan dandeessaniif bu'aa maalii qabattanii too yaaddu? Ulfaadha. Akademiin barumsa qofti dandeettiin beekumsa argachuun qofti gahaa hin ta'u yoo amalaan hin deeggaramin jechuudha. Amalli dhalli namaa hawaasa biratti jaalatamaa kabaja argatee hojii gaarii hojjechuuf amala gaarii qabaachuutu irra jiraataa jechuudha. Kanaaf ijoolleen hundumtuu amala gaarii akka qabaatan jajjabeessinaa, hin gorsinaa, gorsa inni argatu, hordoffiis ni taasisnaa. Haa ta'uuti wal caalu. Amalli namaa, gaarummaan namaa waan wal caaluu fi isaan caalatti amala fakkeenyummaa warra kaaniif ta'uu danda'an. Muraasa koree dhaabnee, koreen xiinxalee, madaalee, muraasa isaanii keessaa badhaasa kennineefirra jechuudha. Kanaaf beekumsaan qabxii gaarii argachuun badhaafamuun akkuma jiru dabalataan amallis barbaachisaa akka ta'e amala gaarii qabaachuun bu'aa gaarii kana galmeessuufis akka nama gargaaru. Even barattootuma qabxii gaarii fidan kana keessaa baay'een isaanii kan amalaanis badhaafaman muraasan ala. Kanaaf amalli murteessaa akka ta'e lammiin dhaloonni amala gaarii qabu immoo wal jaalataa, wal beekaa, eenyummaa isaa beekaa, saba isaa beekaa, biyya isaa ijaaraa deemaa jechuudha. Kanaaf amala gaarii qabaachuun nama kabajuun, wal kabajuun fakkeenyummaa guddaa waan qabuuf jecha saniif jecha ijoollee kanneen badhaasaa ture jechuudha. Wanti kana booda otoo fooyyessinee gaariidha jettan yoo jiraate? Fooyya'uu qaba jennee kan yaadnu nullee akka mana barumsa keenyatti akkuma maatiin baay'een ijoollee isaa sirnaan hordofu, sirnaan waan irraa eegamu godhu, faana bu'u, akkamitti ooltee mana keessatti maal hojjechaa jirti jedhu muraasni immoo kan san hin goone ni jiru waan ta'eef bakkeewwan san maatiiwwan laafina akkanaa qaban wajjin hojjennee sirriitti irratti hojjennee akka jijjiiramu barbaanna. Inni guddaan tokko karoorfannee keessattuu bara itti aanu hojjechuuf yaadnu keessaa isa tokko kanaadha jechuudha. Ulfaadha. Fayyaa ta'a. Sheeh Jamaal Haji Kadir jedhamu abbaa qabeenyaa mana barumsaa Chiroontaa Green Hill jedhamu kanaati. Akkamitti sadarkaa kanarraa akka ga'an isaan gaafanna. Baga gammaddan isiniin jenna. Anillee duraan dursa dhaabbanni OBOC kun deemee har'a dhufee nu bira dhaabbatee sagantaa keenya kana nu gargaaruu fi nu waraabaneetiin balala irra yookiin qilleensarra nu oolchuuf nutti dhufuu keessaniif duraan dursa isin galatoomfadha isiniin jedha. Itti aansuudhaan abbaan aksiyoona kanaa irra guddaan obboleessa kiyya amma lafa kanarra jiraniin boqotanii itti gaafatamummaadhaan isaanii aksiyoonni guddaan ani itti aadadha. Boodinquu deemnee dubbifnee isaanii waliin waa'een barnootaa kun akkami jennaan qarumsa nama kennatiif barnootni barbaachisaa waan ta'e nama jammaraa nuun jedhanii boodinquun karoora kennanirra bilisi kiyya kun Haji Muktaar jedhama. Lafa kana gaafataniitiin eega sanirraa eeyyama fudhatanii barnootatti kaa'aniitiin jedhama. Uummanni kun odoo fayyadamee namni keenya itti fayyadamee bakka gaarii ga'ee bakka ol guddatee jechuu yaadaniit waan kanatti kaa'aniitiin jedhanii urga sanirraa nuti urga jammarree bara 2002 jammarree daree keessatti nama 5 barsiifne nama 5 irraa ol guddifne sadarkaa kana akka ga'utti yaallee
asiin deematiin hin jirra. Maatiin akkamitti akkasiin galateeffatu argitaniittu bu'aa keessanis argitaniitti gammaddaniittu fuulduratti eessaan ga'uu yaaddu akkamitti fooyyessitanii maal gochuu yaaddu? Gara fuulduraa hamileen teena durillee guddifee manni kun akka ol guddatee haga kutaa 12 akka guddatutti yaada qabna. Ammallee yaadni keenya mana kana ummatuma waliin taane ummatuma nu galatoonfatu kana waliin taane harka wal qabanneetumaan gara fuulduraatitti illee guddisuu yaadni keenya kana mataa keenya qofa odoo laalin ummata wajjin jiraanna dadhaba ummata illee gargaarree waliin deemna jechuudhaan bakka kana geenne ammallee gara fuulduraa itti deemna jechuu yaada qabna nuti. Ulfaadhaa fayyaataa wanti addan isin yaa milkaa'u jenna. Anillee galatooma warri dhaabbanni OBS kun deemtaniitiin dhuftanii yaada keenya kana nurraa fuudhuu keessaniif akka gaarii akka jajjabeessee isin galatoonfadha bakka jirtanitti jabaadhaa galatooma isiniin jedha. Fayyaataa. Egaa daawwattoota keenya sirni eebba barattoota mana barumsaa Chiroontaa Green Hill kanumarratti raawwateera. Sirna kanarraa waan guddaa akka barattan abdii qabna. Sirni asitti raawwachaatii ture waan hedduu kan nutti agarsiisedha. Dandeettii barsiisotaa, dandeettii barattootaa, akkaataa bulchiinsa mana barumsichaa fi kanneen biroo hedduu kan manneen barnootaa biroo barsiisuu danda'udha jenneet abdanna. Manneen barnootaa biroo kanarraa ilaalanii akkaataa kanaan isaanis manneen barnootaa sanii fooyyessuu akka danda'an abdii qabna. Qophii biraatiin amma walitti deebinutti kan warratti raawwanneerra fayyaa ta'aa ulfaadhaa.